Akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa yeroo kaayyotii OBN irratti yeroo hunda sa'aatii kanatti kan isin bira gahu. Egaa hordoftoota keenya har'a stuudiyoo keessaa miti kan jirru dirreerraa biqiltuu dhaabati kan jirru guyyaa boruu biqiltuu miliyoona 200 kan dhaabatu nuti immoo jala bultiirra jirra. Isin hundi immoo akka qophaa'aa jirtan abdiidha qabna. Egaa ganna kana biqiltuu biliyoona 4 dhaabachuu qaba kan guyyaa boruu garuu miliyoona 200 jechuudha qaamuma sanaati. Egaa nuti akka miidiyaatti amma giraaviiliyaa harkatti qabadheetiin jira biqiltuu daddafee ga'uudha. Biqiltuun kun egaa boolla si durseetanii qopheeffadhe hordoftoota keenya dhaabanii jira kunoo. Isinis bakkuma jirtanitti biqiltuu dhaabuun baay'ee barbaachisaadha. Keessawuu gammoojjummaa nutti deemaa jiru ittisuu irratti ga'eedha kan inni qabu. Biqiltuu kana immoo dhaabee qofa bira hin deemu. Yeroo hunda dhufee ilaaluun irra jiraata jechuudha. Kunuunsuun irra jiraata bonaa ganna haga inni guddatutti jechuudha. Egaa hordoftoota keenya biqiltuu dhaabeetiin jira. Isinis bakkuma jirtanitti biqiltuu dhaabuudhaaf qophaa'aa keessa'u guyyaan boruu guyyaa namoonni hedduun bahanii biqiltuutti dhaabanii wanta ta'eef jechuudha. Biqiltuu miliyoona 200 guyyaa tokkotti dhaabuun barbaachisaadha jechuudha. Beeksisa qabna. Qophiin kun babbareedee akka isin bira ga'uuf ispoonsarri keenya jira. Qarcaanshee Coffee Trading nu faana jira. Muummichi ministeeraa keenya kaahanitti sanirraa kaanee nutis dirqama lammummaa keenya bahachuudhaaf jecha gara kanatti har'a jala bultii kana guyyaa boruutti gaa miiliyoonni 200 guyyaa tokkotti guyyaa dhaabamudha. Nu immoo har'a jala bultii kanaaf jecha bakka kanatti argamnee biqiltuu kana dhaabaa jirra jechuudha. Biqiltuu dhaabuun isaanii ummataaf biyyaaf dhaloota dhufuuf illee waan guddaa waan ta'uuf kun baay'ee barbaachisaadha. Like in terms of environmental protection, in terms of ecology system protection, wanti kun baay'ee barbaachisaadha. Simboo keenya fi sirba hordofnee walitti deebine. Hordoftoota keenya egaa guyyaa biqiltuu itti dhaaban guyyaa boru anis sila dhaabeen ture amma immoo egaa haala kanaan namoonni hedduun biqiltuu dhaabuu isaanii agarsiisuufan iddoo kanatti kan argame. Biqiltuu dhaabuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa naannoo keenya qilleensa madaalawaa argachuudhaaf biqiltuun murteessaadha. Samii qulqulluu akkasuma qilleensa qulqulluu argachuudhaaf gammoojjummaa nutti deemu immoo ittisuudhaaf biqiltuu dhaabuun barbaachisaadha. Egaa biqiltuu yaa dhaabnu jedhamu akkasumaan faashiniif odoo hin taane faayidaa inni qaburraa tilmaamameeti jechuudha.